السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بلتن جرتو فيا ويا دعوتو تافير دفتون كنيا بغا نغام بلتن بغا يروح نغسني كن نغان نغوش نغان نوشو فيا ناجراتو عمري ناديرتو بغا نوجراتني إذا كانت تيان سودان ومنامد إبت إبنا دا ونمد إبدي إبو قفرا جارموني إذا كسما فيديو تكو أما درك iyyafannoodhaaf asirra bahee dubbadheen ture saniifillee warri argeenuuf dubbatee sin jiru hangammatti deebilleen arganne ammaas gaa ummata keenya jalaa buuf hin jiru ammas niin deebihaa iyyaafannoo kiyya ammaas itti fufa jechuu amman gaafa arguu yookiin dhaga'uuti rakkoon ummata keenyaa cimataa deemaa jira malee wanni furmaata argataa jiru hin jiru ka biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus rakkoon babal'ataa deemutti tura malee ilmaan namaa kanarraa rakkoo furaaf wanni deemaa jiru hin jiru bulchaan biyyaa ummata gammachiisee nagaa buuse tokkollee waan hin jirreefu ummata keenya akkuma bineensaa kasaara isheenis achumatti hafaa ka hidhaa isheenis achumatti hafaa kan mana jirus manuu keessatti hafaa kan gabaa bu'es achumatti hafaa rakkoo kana keessa waan jiruufu egaa obboleessi keenya kuni hoosummaa jabaa hoosatee mana hakimii baatii sadii ciisee mana hakimii sanii gadi bahee qabamee hidhaa sheenee jira eega hidhaa sheene immoo hanga ammatti hin bilbillee biyyattis walaa harma keessattis nama tokkottu haliin isaa quban qabu namni kun immoo akka dhageenyutti bakka taa'aa turetti mukayyaf mana keessatti dalaguu jiru yoo irraa dhaamsanii xiqqoo takka taa'e hoggosuma akka gaggabaasa gola lapheessa cufaa jedhanii mucaan kun immoo nama qufa'uu lapheen isaa hoosataadhaan ni qufa'aa ukkaamamee jira saamatii yoggaa dubbatu harkaan haasa'u malee yookiin akka nama gurratti namatti haasa'u kususuu ta'e malee dandee waan hin dubbanneefu hanga ammatti waan inni itti jiru quban qabnu dhagaa hin jirru warroonni fira qabdan haliin keessan riyaad manidhaa keessa jiru akka nuuf gaafattan kabajaaf jaalaan irra deebiidhaan ammallee amma durallee waan kana jeen jira deebiin argannee namni waan kana nuuf himees hin jiru namni dubbatees hin jiru akka nuuf bilbiltanillee kabajaan sin gaafannaa koomanti jalattillee warri dhagaye immoo dubbatullee ni danda'a waliifillee sheer godhaa jennaan hin argamneen si egaa yookiin namatuun firri isaa achi keessa jiru sagalee kiyya kan dhagayin taa'ii ilmaan oromoo ilmaan islaamaa ummanni biyya warri sagalee kiyya dhageeffattan lillaahi ta'aalaa ja'a mucaa kanuuf barbaada ummanni iyyafataa jira warri biyyaa gaafachaa jira armaa firri isaadhaa gaafachaa jira hin arganne silaa warri biyyattii bakka bu'ee arma keessa jiru ummata to'achuu danda'u ummata waa godhuu danda'u riphee jira jechuu ummata waa gochuu dhiisii tanaan hin jiru egaa biyyattii san keessatti lubbuun olaantummaan jiraatuu qabduu fi lubbuun akka namattuu hin lallamne jirti fakkaata akka agarruutti amma dura kana mata taa'ee sosoma jiru kan meeqeedhaa keessa taa'u sosoma jiru qabaan kun karaa waan isaanitti dhiyaatuun jalqabee jennaanu akka namni galu muhaddada godhanii namoota san galchanii eega sanii asitti wanni deebiin uummataa kenname akka galamu godhamaa jiru waan agarre silaa hin gammatti gaahii yoo jalqabees furmaata rabbiyaa fidu warra akkanatti qaamni irratee achi keessa jiruu fi warra osatee rakkachaa jiru kanaafillee osoo dirmatanii bakka jiran isaan jiranillee osoo nuuf qoratanii gaarii ture egaa akkasuma mee waan irra bulees gara biyyaattis to'anneeti walitti deeminaa gara biyyaa kanaanis rakkoo adda addaa jira sinuma jedhanii edaas rakkoo biraatuun biyya keenya kana keessa jira sinuma jedhanii meegaa hundaa saatuu qorannee waan jiru dhaggeeffannee waan jiru odeeffannee walitti deemina rabbi rakkoo haa furuu rabbi nagaa godhu nageenyaa baay'atu hundaafuu ilma namaa rabbi nagaa godhu ilma namaa akka bineensaa nama nyaatuuf akka bineensaa nama reebuu miti ilma namaa isa ilma namaatiif yaadu akka ilma namatti of laalu ilma namaa of bukketti akka ilma namatti ilaalu kan akkasii immoo rabbiin umrii isaa dheeressuu rabbi nagaa isinaa godhu baga jiraattanii oolmeenyi gaarii haa ta'u obboleeyyan keenya daraa rabbii isinirra haa jiraatu amaanaa isinirra haa jiraatu warri mana hidhaa keessaa fira qabdan hiriyaa qabdan nama beektan qabdan akka nuuf iyyafattanii nuuf gaafattan ahmad hasan mahammad obboleessi keenya mucaan maqaanii dhalataa anaartummaa fursee ganda faatiiti akkasii akka iyyafattanii nama kana bakka jiru nuuf odeeffattan yoo du'es qarbachuudhaaf yoo jiraates karaa alaanillee galamoo jiraate akka hidhaa keessa illee baasuun dandamellee baafnee gashiinuu yoo danda'amuu dhabees gaa warri dhimmi ilaallatu kana keessa ummataaf dhaabbanna jee jirus yoo kan galchuu achi keessaa nuu baasullee danda'e
akka taheefuu namni kun nama dandahee hidhaa kana keessa umrii isaa bubbulu natti fakkaatu. Hundaafuu rabbi dandeetti akka kennuuf immoo rabbiin sila danda'aadha waa hundaa'u. Sagalee nama dura miidiyaa hundarraa iyyaa fi ture uummata keenya akka hidhaa jiruuf haa galanii jee iyyaa tures hanguma tokko baroota inni marratuus inni baroodus inni gaddisuus inni kolfuus darbe ammanumaa caame jechuu inni rakkatu rakkinuma keessa jira wanni itti uggeen jiru. Egaa ammoo kana jechuu qiyaamaan baramti jedhu uummanni egaa dur haasa'u baramee fi namatti haarawaa ta'uu dhiifnaan nama itti dhiise jechuudha. Warri inni hojjetu duun dhiisin uummatatuun iyyafatuu fi iyyatuu dhiise. Haa ta'uti baga jiraattanii yeroo nageessanii warri sagalee kiyya kana dhaggeeffatan hadaraa rabbi sanirraa jaalatu akka iyyafannoo kana galmaan nuuf geessanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.